Atau ijoolleen kanaa dhufu waan ta'eef Joon faan jiranii hawwiin faa. I don't know what happened. Senteetti Joof Abdallaa tafe malee hawwiin senteerti. Baay'ee gaarii. Okay. Joonii fi Abdallaa asaloo jiraatan please Joon. Bauru warsan senter. Joon asaloo jiraatte. Abdallaan jira. Okay. Yeroo Joon jira keenya Joon jira. Joon Shaalom jechaadha kuno. Eeyyee qoyaaga qortuu buufne deebisna. Qortuu soorii si deebisna. Jooniin fida. Ol galchaa Jooniin. Joon si ergeera kottu barsiisa. Eebbifama warri fooloo gochaa jirtan eebbifama. Taaptaa warri gootan, koppiliin warri gootan. Ammallee fooloo kaasaa. Hundarraa ida'uu balleessaa eebbifama. Qortuu ifama nu godhi qortuu si deebisna. Okay, qophooftanii yeroo qortuu si deebisna. Galatoom Joon. Yeroo waleen sadii jedhu miliyoon viidiyoo ba'ee nagaama sin gaafata. Ergasii booda barsiisaa obsaan adeemsa gantaa gabaabsee dubbata. Adeemsa itti basanaan isin geggeessaa jechuudha. Walii galee irratti barsiisaa obsa. Nagaartu barsiisa. Dhageesseetta miti? Clear? Dhagaan jira. Thank you. All right. Awwalee lakkaa isa diitti lakkaa'ee miliyoon yeroo sana baate ammiitu godhadhe. Okay. Riikordaroonni keenya gaa qophooftaniitu jedhee tayyaadha. Duraan dursee hundi keessan baga nagaan dhuftanii fakkeenyi amantootaaf keessattuu nu warra lubbuu aaraadhaa fakkeenya ta'uu kan danda'u gootni bara kana gootni wangeelaa kan nu ija jabaannee dubbannu waan inni keessa dabarse ilaaluudhaani kan Yesuusitti amanuudhaan badii xixiqqoon shira itti godhamee Yesuusin gansiisuudhaan lubbuunsaa baafamuudhaan caccabsamuu balleeffamuudhaan roorroo fi gidiraan gurguddaan irra geenyaan jaalala keetti wanti tokko haddanan baasu ciniinnadhee miila kee jalatti du'a ambobaa kee jalaa hin ba'u jedhee kutannoo ajaa'ibaa nu illee barumsa ta'u nu agarsiise. Obboleessi keenya miliyoon dirribaa as ba'uudhaa fi tokko lama sadi bayni Turkii waaqayyo si'a Baay'ee Turkii. Turkii buqqise Neetworkiin irraa fuudhee ba'e. Hin deebi'aa gara eeggadha. isaan kooppiinki godhaasa kan aannan isiniin jedhaa jiru yaa jamaa. Hin deebi'aa eeggadha. Sheeka waajii namni kumni tokko kun adara adeera. Repost godhaa tokko. Hin deebi'aa eeggadhaa isin. Repost Itti fufa waliin taphtaa gochisiisi. Taphtaa gochisiisi. Taap godhaaf guddisni yaa tokko repost godhaati copy link godhaa adaraa keessa. Mana akka nu jala miidhamne. Please. Beekaa akkas godhani moo prankiin gochuuf immoo maa buuftamu jaa. Prankiidha guys, prankii. Itti fufa awwalee Amma namni kuma lama galutti viidiyoon hin ba'u kanaaf prankii. Awwii. Ati Maatii moommi baaftati immoo. maal ati immoo awwii. Guddisi gaa waan. Taaptaapiidhaan mijatu yoo ta'u hin godhu. Taap godhaa please. Guys, ijoolleen keenya taap godhaa maaloo. I am sure manni rakkoo qabaataa guyyaa akkadhaa kana tilmaamuun dadhabdanu sinisi. Please tap copy link. Tap copy link. Mee taap godhaa. Mee taap godhaa. Mee taap godhaa. Taap godhaa. Taap godhaa hundi keessan. Taap godhaa. Taap godhaa. Taap godhaa. Taap godhaa. Taap godhaa. Wal faana godhame. Dafaa miliyoona galchaa. Bakka waajiin jiru. Bakka barsiisaa waajii jiru taap godhaa. Takka egaa inni dhufaadha. Inni ergatee jiran nuti jedhaasin. Kuma lamallee ta'a gamaa ilni isinii. Awweeti immoo naman saaxiliin. Adaraa waaqayyo. Nu eeggadhu. Ammallee daqiiqaa tokko qabdu. Awwaleetti itti deebi'e ammallee eeggadha. Tap tap. Tap tap. Tap tap guys. Tap godhaa. Itti fufnu. Finka jedhemeera inni viidiyoo ba'u rakkoo kun ishee ta'uu danda'a.
Bakka dhiisaa rakkoon qabamu majiruun itti baasatti hin jabu bakka sagantaatti fu. All right. Bakka itti fufaa rakkoon qabu. Dhibba lama ta'a. Nama 200. Okay. Awwalee itti fufi bakka. It's okay. Milo, dhagaa jirta sagalee koo. dhagaan jira. Harkarra kaadhuga warri silarii kardii gootanii ediitii walitti godhama sasilaatiini. Innaa gootichi obboleessi keenya miliyoon diribaa as ba'uudhaa fi 1 2 3 Nageenyi Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Baga nagaa taatanii hunda keessan sinin jaalladha sinin kabaja. Irra waliif daddarbuudha. Wal hubachuudha. Wal baruu qofa utuu hin ta'in walii beekuu qofaadha. Naaf galatooma hundi keessan. Jecha siniif hin qabu. Xiqqoo turree immoo walitti deebina. Eebbifamaa. Wow. Hallelujah. Ilillee beauty kaafadha waaqayyoon galateeffadha. Galata gooftaa. Amen. Barsiisaa obsatti fufaa. Okay. Galanni Waaqayyoof haa ta'u inni viidiyoo bayaa ta'u rakkoon qabu. Amma gabaabsinee barsaa xibbeessuun galateeffatanii dubbisa ilaa qoda tokko dubbisee sana booda yeroo tartiibaan sagantaan galataa dhiyaatu ta'a. Barsaa xibbeessuun galateeffadhaati. Kutaa dubbisa galee Waaqayyoo keessaa tokko dubbisee sana booda daqiiqaa 5 kan hin darbin. Daqiiqaa 45 irratti manni kun hin cufamaa kana nu beekaa jechuudha. Daqiiqaa 45 qabna waan ta'eef barsaa xibbeessuu wajjin hin galateeffannee dubbisa galee Waaqayyoo wajjin qooddanna. Miliyoon immoo yaala mijataa qabaate viidiyoo bayaa ta'u. Yaala mijataa qabaatan warri isin mijatu viidiyoo. Ishi kilaasii jijjiirradha xiqqoo sagaleen akka isin hin jeedneef daqiiqaa tokko qofa soorii. Okay. Xumureera. Toleen galateeffannaa. Dhugaa galataatti seene dhugaadha garaan koo guddaa Waaqayyootti gammada. Waa'ee obboleessa keenyaatiif lafa adda addaatti kadhataan garee wangeelaallee waan godhuu danda'amu waan namni godhu jechuudha. Waan waaqaa waaqumaa dhiifneeti waan namni godhuu danda'u waan baay'ee godhaa turtanii godhaa turre hundi keenya waan ta'eef nurraa miti wanti ta'e hundinuu waaqarraadha kan ta'e waan godhe hundumaaf galanni isaa ga'u galateeffannee gara obboleessa kootti dabarsa yeroo dheeraan fudhadhu galateeffanna. Yaa isa hundumaa gararraa jiraattu yaada kennaa ol kataate lafa dhiphina kennaattu nu bira dhaabattee anoo jira kanuun jettu yeroo dambaliin ka'ee jireenyi kenna raafamu garatti garagallu gaafa wallaallu isuma dambalii ta'een nu naasisaaru irra deemaa gara keenya dhufaa innoo anaa nuun jetta. Kanaaf garaan keenya guddaa itti gammada. Yaa ilma Waaqayyoo isa hundumaa gochuu dandeettu guddaa si galateeffannaa galanni siif haa ta'u. Ammallee waa'ee obboleessa keenyaatiif waa'ee garee kanaatiifis akkasumas immootu oliif gadii bu'aa bayii keessa dabarsine hundumaaf aarsaa dhiiga ilma kee isa lola'een Waaqayyo araara nutti agarsiiftee hamaa diinaa afaan diinaa hunda gadi qabdee guyyaa har'aa guyyaa galataa waan nu gooteef dubbiidhaan dubbachuu hin dandeenyu dubbiidhaa oli maqaan kee ulfaatu. Ammallee obboleessa keenya kana dabarsinee sitti kennina. Rakkoon gaafa baay'ataa deemu gara keetti nu sissa. Obboleessi kun jabaatee akka Phaawulos nama siif uf kennu kaleessa waan biraa ture har'a garuu nama biraa ta'ee maqaa gooftaa Kiristoosiin fuulli isaa ulfina kan keetiin akka ifuuf isallee warroota kallattii addaatiin dabasan yaadanillee seenaa isaanii jijjiiruun
warra qulqulluu isaaf qorumsa addaa qopheessanillee ati araara keetiin isaanii yaadachuun jaalala kee haa ta'u. Guyyaa har'aatti obboleessa keenya waan gammachiifteef nullee waan wajjin taatee ulfaadhu. Ammallee har'a obboleessa koo obsaa ati ibidda hafuura qulqulluutiin dibi dubbii onnee namaa cabsuuf gara samiitti nu harkisu akka dubbatuuf arraba isaa dibi onnee kennas ati dibi fedha kee raawwadhu. Waan nu gootetti garaan keenya gammadeera ulfaadhu. Dubbiin dubbachuu hin dandeenyu dhugaadha. Maqaa ilma kee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin galanni siif haa ta'u. Guddaa gammanneerra gammachuun lafarratti illee waaqan lattirree ta'eera ulfaadhu. Maqaa gooftaa Kiristoos irratti kadhanna. Ameen. Waaqayyo guddaa isin eebbisuu barsaa xibbeessoo hundi keessanuu baga nagaan dhuftanii kutaa dubbii sagalee waaqayyo keessaa adda tokko. Sikabe obsa. Obsa sikabe. Faarfannaa Rajofi. dhibba tokko. Obsa. Barsiisa. Isin qabee sagaleen sirrii miti bilbila firaa jira. Sagaleen kun jiru. Sirrii miti irra deebi'aa mallee. Amma Faarfannaa jetta. amma deebi'ee